turtii ana wajjin gisee jaartii tiyya taate ekkoo maal jetti bara argeen maarree wal barte jetti maqaa dha'uun fadhu safuudha waan ta'eef maarree wal barte mana taaziyaa waliif fiidii jetti argeen malaala wanni san gisee wal barte mana taaziyaatti waliif fiidi mana bakka du'aa jechaadha bakka du'aatti illee wal kajeelti argite. Anaafatti sargii keessatti enne ijaa wal takkastan billaalee ka nama hedduu argine akkasiisan kanaaf waniin hin fadhu siin jedheef kanaaf bakka amma bakka du'aattillee wal takkasan namni wal bare yaanni keetilee naaf galee jira kadirti amma siif hubadhee jira kanaaf bakka waan ati jette hundi baay'uu gochuu dirqama kaa gaafas eega wal jaalanneerra wanta atiin godhin jette amma warri asilaan arrabsu kun irra guddaan jechuudha warri waan hin taane haasoo kuni warroota kadiraa warroota agartee ilaalla goddenyaan isaanii osoo oofuu jiru fuudhe maaliif biyyuma ormaa qofa fedhan gaafa biyya galan waliin ishiin jedhan dhugaa sii manaanii nama si sobuun fedhin hin jaalatin nama adii akka kiyyaa kana sitti himee sitti himatu jireenya kee hanga barbaadde maaliif isaatee siitee heerumte warri shamarranii too warri jalaa waa odeessu kun warra akkamii warra dhiira osoo kanaa wajjin jiru sanitti dhaqe. Maaliif ammatti dhaga'ama giseenan kanaasoo liibii dhaggeeffatanii mitaanii yookaan albiibii isaaniitti hojiin jiran ta'anii kaa waliin godhatanii barni kaa waliin hin qaban ta'amma yeroo kana. Alaala argite? Itti dhaga'ama. Kun garuu ani ejjennoo kiyya. Amma bar ati nama gaarii akkanaa ta'uu keen beekanii yeroo baay'ee ija hamaan si ilaalanii kadir nama akkasitti kadir nama akkanaati. Ani immoo garuu gaarummaa kee kanuma dura bare nama gara laafessa akka ati taates kanuma dura si bare. Way. Maalitti beektanii waa'ee sana shakla qabu. Mee zafanii tokko gaa. Suuraa kiyya tolchisiifachuu qabda ammas wanni irratti illee tiishartii fadhu kubbaayyaa tiishartii wanti isaa darbeera. Oy mee garuu wal biraa bareedna barka dirmeen laali waliif taana wal fuunee jirra bakka Oromoon gubatte Oromoo gubachuun keessan amma bakka. Waanuma dhugaa dubbattee kadir wallahi kadir miskiina ijoolleen tuqina miskiinarraa karaatti bakka sidaa nama miskiina kana namu hamaa seetan inni torkiin qabinatti fakkaate kaddoo waayee maashaallah sitti bareedee jirallee wallahi baay'ee dabaltee maashaallah namoota hedduu hirrina isaanii nu keessatti harkaa bar maal taate billaalee qofaaf jiraanna seete warra gowwaa meeqaa keessa nu harka. Barri wallahi namni tokko gaafa jaartii wajjin jirrus nuti jaartii akka eenyu walitti jiraachifachaa turre billaalee ka isaanii hunda maal godhan nu keessatti barkan jaartiin isaanii mana teesseeti akka kadir kana maa nuuf hin taane jaaniin. Barka takkaa jaartii ofiitu asirra fideen faarsine hunda sitti afaan banaa kaniitii ofii dhosu waan akkasii uummata kanaa kan irra laalini amma waliif ta'an haremee na laallatu akkam. Ummata dabdab godha. Tikeetii boruu muradeen dhufa yookaan asii fida ishee. Rakkattuu qofa na duraan ta'in. Rakkattuu qofa na duraan ta'in. Intaawani maa sirriitti si dhagaana. Rakkattuu giseen siin jiru maali ni beektaa? Isa ijoollee mucaan miskiinaa jiraatu yaa akki kallee. Yaa kee ani girrisaadhaan miila kiyya kanatti ilaaluudhaan argita. Miila kiyya kana wallahi siin jedha. Miila kiyya kana girrisaa nama arrabsitu kana argitu. Wallahi miila kiyya kana jala. Wallahi ofillahi. Maal girrisaan bara uummata rukutamaadha. Yeroo hedduu bakka isaan kaayyoon isaanii nama wal jaalatu adda baasuudha. Bar girrisaa jechuun uummata shirki. Miila kiyya kanatti maal taate miila kiyya kana argite wallahi anamma siyaamaan tane jechuun nama akka keetii kana girrisaa kumaan hin sharafu. Waan ajaa'ibsiisa girrisaa kumaan hin sharafu. Leennoo miizaanni kee girrisaa kumarra ol jira. Bara akkasuma ani yeroo baay'ee yeroo uummanni sirratti duulusanu garaan siif na rifataa ture maaliif waan si beeku bakka waan nama gaarii ati amma uummanni kun tokko keessa keessin beekani bar nama bakka maraataa wayii jarjaraa wayii maal se'ani garuu keessi kee aannan adda adda. Mee guutaa kattiin deebisaa fi qoy fuulli kiyya Maammadoo Abuu Mazraa tokko irraa akka jiru miilli kiyya ittiin argisiisa qoy sirriitti hin argineessa. Laal wallahi billahi shoof kawaa qabuuf sirrii fakkaateemi. La la la.
Mila kedisi caammaati lafarra deemtanu namni gahu isa. Qamachaa qaba sini fakkaatee milaan miila kiyya laa qulqulluu laayee fuula keetirra ni jira faatee takka takkaa fi maamadoo takka takka wallahi miila kiyya fuula keetirra. Oromoo namni suni dhagahu jiru laati isa gurgur ziyaadan zee. Uf kolfinar. Akasi ati rankaatiin habibi kiyya qaali kalli wali ummata rukutabaa kana isaan bara sootaati addunyaa tanarraa si galchuuf ta'anii bar ta'uu fi diddeema. Osoo walitti guuramanii dhufanii hin danda'amne yennuu maaliif tokkoffaa kadiin jireenya isaa jiraata. Ofumaa iyyanii callisanii waan takka argite. Itti mimi akkasitti ofirra wallaa warri afaan bilookuu ummata si arrabsu kan. Maal bilook ta'ay maamila keenya bilookin nu jala ani bilooku bartakkaa isaaniitu sim jaleetti. Yaadani bar si jaallatu garuu si jaallatu si jibbanii isaanii waan isaanii naan galle ummata kana maal akka isaanii beeku wallahi mee maalin isin ga'e mucaan kun ilma Oromootii miskiina namni tokko wal jaalatee adda bahuunis jira maaluma isin godhame daa'imni kun yaa jiraatu Oromoon isa. Ila naal ammaatti dhaggeeffatu. Ani nama Oromoo keessaa bara yeroo duraatiif namni na beeku ni beeka liiviin dabarsaa ture bara 2019 keessa. Hin beekti hundi isaaniitu yaakiyani baabaa isaaniiti hunda isaaniitu yoo bareedumminaatis hunda isaaniirraan bareeda summa wallahi yoo bareedumminaatiif dhiirota biyya arabaa takka hunda urlee ta'uu baatu takka fa'aa hin caala bareedumminaas haa ta'u waan fedheenis haa ta'u waan hin caala. Kanaaf rakkoon qabu maaliif osoo nama isaan hin caalle ta'e nan arrabsan waan isaan caaluuf na arrabsu. Waan isaan caaltee argamteef bar waan isaan caaltee argamteef akkatti sitti naafanii jiruu kee jibban ta'e isaanii nyaatu guyyaa takka rakkadhee na gargaaraa hin jenne sababuma Oromoo si jibbituuf hin wallaalee baran. Maali jechuu barbaade ammas ani nama yeroo duraatiif arabni uno wallahi warri beeku ni beekan jechaadha. Bara 2019 keessa liivii feesbuukaa waraabaa ture. 19 moo 20 keessa sargii arabaa deemee yeroo duraatiif ilma Oromoo ilma keenya jaanii gaawaa qicaniif arabni billaalee. Wallahi abdaaduu miti. Warabni qaba. Liivii waraabaa ture. Nama kumaaf wayina daawwachaa ture. Mee ijoolleen gaafa san liivii kiyya yaadatta yoo jiraatan takka barreessaa fidees wallahi ijoolleen keessattuu ijoolleen Saawudii jechaadha wallahi yaa kadir jabaadha wallahi ijoolleen gaafa san liivii san yaadatan takka barreessaa wallahi dhugaa barnaanii yeroo soba siin jechaan jiru wallahi araba igaala kaayyadee deemee san booda baraan yaa milaabaluu teegan jedheen daqiiqaa tokko osoo namni liivirra jiru dhaabbatee na ilaale namichi ajab isatti jechaadha. Akka ammaa kanaa miti akka amma jireenyi koodii nu gaafate kanaa miti gaafa san. Oromooti si gurraachesse yaaki Oromoon hundi nama lama fakkaata. Si duraan araba fakkaatu bifa si qayyaran. Kun olaal argita wallahi maaliif waan sobaatti sinaa soofu miti beekee. Akka mangistiyaati si jaallatanuu si jibbanuu wanni si godhan hin jirani. Nama nani yooni fi nama dhufee anaafeeti achitti wal fuuneen ati tun miskiina iqaamaan qabdu yoo na jalaa si galchanu akkamiin ta'an mi'a akkam abbaa kiyyaatiin ta'a. Ani moo min qabaaban wallahi keessanaa isa isi agarsiisa waa hunda galwada malee garuu galwada garuu. Rakkoon qabu nuti nama biyya Itoophiyaa deemu jechoonni biyya Itoophiyaatti sitti as darbatamu akkaati waggaa 2 fi 3 4 5 if duraati achi dheeressitu karoora kee akka aktu si taasisa waan ta'eef san rakkoon qabu. Jiraatiin barbaanne bakka Dubaay nageera Maammadooni Dubaay illee badaa jaalalli isaanillee nu qabaan jiru. Bakka Itoophiyaa galanii gara biyya keessanii san dhufuu hawwii qaba biyya san. Duuba abshir amma jechuun waan sin jechuu barbaadu amma ayyoo dhufe rakkoon qabu. Dubaay gaafa dhufeetiin jee yoo ati qaaman qabaanne maaliif hin beektaa nama dafartee jiraachuudhaaf
nama sanii ol ta'uu qabdaati. Amma fakkeenyaaf ati yoo qaaman qaba. Maal goota Dubaayin fayyadu barbaade sirratti na ajjeeste obboleessa kiyya sinnifi. Mee akkam ani mee akkam ta'eetiin duuba ani koo rakkoon kiyya ni beektaa dhugaan ani namaan jaaladhuuf wallaahi dubartiin jaaladhuus haa ta'u gaafa ni yaadatte yoo ta'e bara 2020 keessa gaafa naafiidhaan walitti dhufnus waqabaa uumame argiteemi. Dhiisi bar guyyaan sun har'a na fakkaata. San duraas akkasuma ture jecha ani rakkoon kiyya maali namaan jaaladhu takkaaf. Ni namaaf jee gaafaan jechuun nama san namni san akka na amanuuf ani hin beeku dubartiin na amantu garuu isaan biratti illee badii hojjedhee hin beeku garuu maali beektaa isin shamarree Oromoo rakkoo takka qabdan yoo dhiirri tokko isin jaalatee isin wajjin jaalala gaggeessee hatta hirriibaanis haa ta'u waanuma fedhenis yoo akka isin jaalatee yookaan waan isin feetan san isiniif ta'e dubartii biraallee ka dhufullee akkasuma waliin hojjetaa bakka kana kaayyoon isin deemtan. Namni tokko akkasitti yaada kaa garuu namni hundi akkasitti yaada. Dubartii biraallee yoo dhufte akkanuma wajjin taa'aa jettanii lammaffaa bifaan nama madaaltu nama namantanii ani faan osuma namni shamaran Oromoo akka isiin na amantuun of taasisa jedhuu balleessa keessa deeme. Isaati tasi amante akkanattu si amantu tasi amanuu baatteetti haadhiistu. Ati garuu ishiif amanamaa ta'i malee namni nama of amanu tokko nama amanuu dhiisu beektaa. Kan of hin amanne immoo sisin amanu bakka amaluma ofiisan waan qabdu si se'a. Innaa galatooma warri si beeknaa'ee jettanii gartee takka tuuftanii warri argitee waan sobarratti osoo hin ta'in dhugaa irratti ragaa baatan thank you galatooma ulfaadhaa. Irran kaatina di ummata kan. Galatooma ulfaadhaa. Innaa waan takka ammas naanii ka lammaffaadhaa. Jedhiifi. Ati dubartummaa keetiin jechuudha. Jireenya keessatti dubartummaa keetiin dhiira tokko erga jaalatte inni san si miidhu malee ati amanuu qabda. Dhugaa siin jedha shamarran keenya kaa'illee na dhaggeeffadhaa. Dhiirri san fuula isaa yookaan immoo qaama isaa yookaan immoo waan biraatiif osoo hin ta'in onnee isaa jaalatta miti durumaa erga takkitti amantan inni haa isin miidhu bakka. Eeggadhaan jarjartanii dammoo dhiirri tokko jechaadha. Dhugaa siin jedha keessattuu shamarran irraan amanni baay'ee ni jibbe shamara keenya irraan. Dhiirri tokko hin jaalataami wal jaalatan. Rakkoon maali? Keessa waa barbaadan. Kaa inni akka itti bahee dubbatu barbaade ta'innaa hin beekon. Waan shakkii takkaa keessa waa barbaadan. Keessa waa soquu takka. Jaalalli ammoo keessa soquutti dhufnaan maaliif nama jaalatu takka irraa waan jibbitu hin dhabdu. Miti. Kanaaf nama jaalattu irraa waan jibbitu haadha abbaa keetirraa waan hedduu maatii kee keessaa nama jaalatu akkaan jaalattu irraa waan jibbitu hin dhabdu beekte nama akkaan jaalattu irraa. Ammoo jaalala saniitu waan isaan irraa jibbitu caala. Kanaaf ati akka intala dubartii takkatti jechaadha. Dhiira takka eega jaalattee namni san inni san si miidhu. Yoo inni san si miidhe ati keenuma jira malee abadan wanni ati taatu hin jiru yeroo sanii si fakkaachuu mala. Kanaaf maal? Akka uuma kiyyaan ta'a bar awoo shamaran arsii kun bar wanni wallaahi das wanni nama jettanii bakka kibirii sinna jechuun shamara takka shamaran amma faaqaa takka as jala maarree arsii jettee maqaa arsii balleessituu miti. Arsiin uummata jaalalaa uummata kabajaa qabudha. Taniin gisee dubartiin baay'ee kutuma kamittuu dhiira kaanii fi kaan gisee barte afaaniin kabajan qabdu beekte. Hin daddeetti kabaja waan dhiira jedhamu kabaju. Garuu dhugaas hin jedha wallaahi. Shamarri arsii kun shuuf mi amma obsitee akkanatti teessee na dhaggeeffachuun kee kabaja ati dhiiraaf qabdu argisiisa. Shamara arsii hedduu ka arge kan. Bar nuti kabajaan kenna adda bar. Adda bar nama. Saawun nama jaalannaan fa'a. Silaawwan biraa fa'aa cinaa qabaattanii addunyaa tana qubta kan dhaabbatu.
garuu kabajaa qabdan. Kabajaa nama kabajan ofillee kabajaa qabdan. Laakiin maal goona? Waan takka qofa biraa dhabdan. Nama akkasiidha. Nama kana dheedanii. Yoonni isaatu lafa irra isin seenu qaba. Sirriitti aad godhadhaa gurra bana. Wallahi dhugaa kiyya hawwiyye wallahi waan sobuu miti. Dhugaa kiyya wallahi dhugaa jedha. Wanni akka shamara arsii an nama kabaju addunyaarraa argeen beeku. Kabajaa waan jedhamu isaan bira jiru. Gaadha wallahi shamarri keenya baay'ee nama kabajjis baay'ee nama jaallattis. Garuu hunda miti takka takka malee. Garuu jaalala nama jaalattanii ammoo waa laal nama amanuu takka waan ni jira akkuma obsa qabdan. Jibbee waan wanti kana argite maal jedha akkuma ati keessaan waan hafe bakka keessaan asoo. Maalumaafuu aanka jedhu maalumaafuu garuu maashaallah sirraa bareedee jira illee sitti tolee amalee sitti haa tolu jiruun ta'uu taatu. Amiin yaa Rabbi, amiin yaa Rabbi. Akkasitti. Amiin yaa Rabbi. Uummanni kun maal jechuun jira isaa? Amma bakka waan siin jedhe. Bakka lammaffaa walaafuu nu kaa'ama. Mi akkamii wal fuuna Oromeessineeti moo Hindineessineeti moo Ameerikaaneessineeti moo Arabeessineeti moo akkamii wal fuuname? Oromoo eeyyamarraa baafachuu qabna. Yoo uummanni azalaa kun wal fuudhaa jedhe wal fuudhuudha. Yoo isaan wal dhiisaa jedhe wal dhiisna. Mataan nu dhaabanii yaa. Okay, dhaggeeffadhaa. Warri walirraa deemtan fuudhii argite nama bakka nama waan duraa sanillee sirraa cuftii dhaggeeffadhu waan duraallee sirraa cuftii noono warri jettan dhaabaas mati filis waan duraallee sirraa cuftii waan fedhe soo ta'e hin dandeechaa walirraa deemtanii namni jettan takka takka tuqa gabbaraas gabbarree fuuna ta duraatu sodaanne tanaas itti cabsinee fuuna waan ta'eef wanni takka bakka gabbaraa waliin nuti sodaannu hin jiru gonkumaa amma gaafa keessa barreeme gaafa hin beeknee itti cabsinee fuune. Kanaaf fuudhii warri jettan wal fuudhaa warri jettan